Hi guys, akan jirtu arras gaaffii keessan irratti hundaa'uun appilikeeshina baay'ee tokko isin barbaachisanii bilbila keessan irraa gonkumaa kan dhibuutii hin qabne dirqama kan itti fayyadamuutii qabdanidha. Kan isiniif qabadeetti dhufe baay'ee tokko irraatii gammadu jedhee abdii guddaa nan qaba. Hundumti isaaniiyyuu faayidaa garaagaraadha kan isaan isiniif kennanii abboota gosa sadiidha kan isiniif qabadeetti dhufe. Egaan akkuma agartan iddoo kanarratti kan argaman kun tajaajila garaagaraa kan isiniif kennanidha jechuudha. Kanaaf egaa akkamitti akka itti fayyadamtan eessaa akka buufattamaa hundumaan isinitti agarsiisa. Kanaaf amma eegaluun isin jedha. Okay guys, application jalqabarratti isinitti agarsiisu suuraa qofaa kaasuun informationii mi'a tokko karaa ittiin beekuutii dandeessanidha. Fakkeenyaaf meeshaa elektirooniksii ta'uu ni danda'a, meeshaalee garaagaraa bakka suuqii garaagaraa yeroo deemtanii informationii wanta sana orjinaala ta'uusaaf dhiisuusaa akkasumas immoo meeshaa sana wajjin kan wal qabatan meeshaaleen isa fakkaatan kan biraallee akka jiraniif hin jirre karaa ittiin beekuutii dandeessan siistama ajaa'ibaadha jechuudha. Akkuma agartanii keessan seentu suuraa ni kaastu, suuraa kaastan sanarraatiin immoo informationii sana wajjin wal qabatu hundasaa haala kanaatiin gadi isiniif tarreessa. Saniin booda maalummaa meeshaa bitaa jirtanii sana salphaatti hubachuutii beekuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf isin gargaara jechaadha. Appilikeeshiniin kun appii dirqama buufattanii bilbila keessan irraa qabaachuun yeroo hundaatti fayyadamuutii qabdanidha. Egaan haala kanaatiin fayyadamtanii meeshaalee elektirooniksii ta'uu ni danda'a, meeshaa gosa kamiiniyyuu informationii isaa diteeliidhaan sirriitti hubachuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf buufadhaatti fayyadamaa. Liinkii isaa description box laan isiniif kaa'eetii jira. Achiin argattu barreeffama viidiyoo kanarra yoo tuqxan aappii irraa isin barsiisuu hundayyuu iddoo tokkotti argachuutii dandeessuun isin jedha. Amma gara isatti aanutti dabarra. Okay guys, lammata irratti kan isinitti agarsiisu baay'een keessan kan irra deddeebiidhaan nagaggaafattan gaaffilee garaagaraadha kan isin nagaggaafattan keessattiyyuu afaan Ingiliffaa, Oromiffaa, Tigiriffaa qooqa kamiiniyyuu osoo hin dogoggoriin akkamittiin qubee eegee barreessuutii danda'a. Appilikeeshiniin na gargaaruutii danda'u kamidha. Yoo dogoggora illee kan dogoggora koodatti agarsiisu isa kamidha jettanii naggaafatanii jirtu. Ani immoo furmaata ajaa'ibaa tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Innis immoo aappiima Itoophiyaanotaan hojjetamedha. Afaan gosa baay'eedha jechuudha kan inni isin barreessuutii danda'u. Baay'ee tokko aappii itti gammade keessaa aappiin kun aappii sadarkaa jalqabaa irra jirudha jechuudha. Sababni isaa immoo akkuma agartanii kalaroota barbaadan kamiiniyyuu as keessaatii filachuu ni dandeessu. Amma akkuma agartanii baakgiraawundii kiiboordii keessanii jechuudha. Haala kanaatiin isiniif jijjiira. Hedduu tokko wantoota mimmiidhagoo ta'an baay'eedha jechuudha kan inni of keessaatii qabu. Kanaaf egaa akka filannoo keessanitti siitingii keessaa irra kaa'achuutii dandeessu. Amma garuu inni irra caalaa faayidaa isiniif qabu isa kamidha? Qooqa jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf bakka kanarra yoo tuqxanii kun akkuma agartan Amaariffaarra kaa'eetii jira. Kanaaf egaa amma fakkeenyaaf qubee Ingiliffaan callee yeroo adda irraa barreessu inni immoo Amaariffaan iddoo kanarraa naaf barreessaatii deema jechaadha. Haala kanaatiin fayyadamee wantaan Ingiliffaan barreessu gara Amaariffaatti inni immoo daayirektii jijjiiraatii deema. Haala kanaan egaa salphaatti afaan Amaaraa barreessuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan ammas bakkuma kanarra yoo tuqe afaan Oromoo jechuudha. Yerooni qubee tokko barreessu wantoota isa booddee jiran haala kanaatiin naaf tarreessaatii deema jechuudha. Akkuma agartan fakkeenyaaf F yoo barreesse akkuma agartan qubee faadhaan kan qabu jechoota garaagaraa naaf tarreessa jechuudha. Akka kanatti egaa wantoota barbaadan kamiiniyyuu dogoggora tokko malee barreessuutii ni dandeessu. Afaan Oromoo qubee eegdanii kan wantoota garaagaraadhaaf barreessuu barbaadan jechuudha. Haala kanaatiin itti fayyadamtu. Jalqaba appilikeeshinii kana instaal akka gootaniini ayyama isin gaafachuu danda'a. Allahu jettanii bukkee dabartu. Saniin booda jalqaba wanti isin gootanii jala kanarraati siitingii jirti. Akka gara kanaa dhuftanii jechuudha. Siitingii kanarra tuqxaniitu bakka kanarraati isaan kana raayitii godhattu jechuudha. Warroota kan immoo raayitiin godhina isaan kun akkasumatti taa'utii kan qabanidha jechuudha. Kan adda agartan kuni saniin booda suggest kan jettu ishee kanas illee oonii godhadhaa jechaadha. Raayitiitti godhachuun hin dagatina. Kanan oonii godhadhe hundasaayyuu yoo godhattan isin fayyada jedheetii yaada. Haala kanaatiin ergi barreeffattanii booda dhumarratti wanti isin dagachuutii hin qabne qooqadha jechuudha. Qooqaan instaal gochuutii qabdu. Kanaaf jala kanarraati language bakka jettu kanarratti tuqaatii. Kun akkuma agartan afaan Oromoo, Amaariffaa, Ingiliffaa isiniif fida jechuudha. Qooqa barbaadan kan biraallee itti dabaluutii dandeessu jechuudha haala kanaatiin. Kanaaf isa kana raayitii godhatanii ba'uutii hin dagatina. Kanaaf egaa qooqa sadii salphaatti barreessuutii hin danda'a jechuudha. Haala kanaatiin isin fayyada. Inni kan biraan immoo tiimiidha jechuudha. Bakka kanarra keessa yoo seentanii diizaayinii gosa garaagaraadha jechuudha kan inni isiniif fidu. As keessaa waan fedha keessan irra kaa'attanii ba'uutii hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kun yoo natti tole gara boodaatti nan deebi'a jechaadha. Achi booda wantoota barbaade kamiiniyyuu salphaatti barreessuutii hin danda'a jechuudha. Kanaaf isin fayyada. Sadarkaa lammaffaarra isiniif kaa'eetiin jira. Liinkii description box jalatti argattu daawunloodii godhadhaatti fayyadama. Okay, sadaffaarratti kan isinitti agarsiisu afaan Amaariffaa sirriitti barreessuu dubbisuudhaaf kan isin dandeessisu aappii ajaa'ibaa ta'e Itoophiyaanotaan kan hojjetameen isin barsiisa jechaadha. Aappiin kun akkuma agartanii afaan Amaariffaaf
Oromiffa of keessaatii qaba jechaadha. Warroonni afaan Amaariffaa malee hin beekne salphaatti Oromiffa akka baraniifidha. Jechoota kumatti lakkaa'aman hedduutu jira jechaadha. Yaastanii itti fayyadamtanii iyyuu fixxanii addana keessaa jecha barbaadan sarchii godhatanii illee argachuu ni dandeessu. Akkuma agartan immoo ka'umsi isaa Amaariffaan akka inni ta'u gochuu ni dandeessu. Ka'umsi isaa Oromiffaan akka inni ta'u gochuu ni dandeessu. Akka kanatti qooqa barbaadan barachuu jechi tokko afaan Amaariffatti maal akka jedhamu Oromiffatti maal akka jedhamu hiikachuu dudubbisuu ni dandeessu isin jedha. Sadarkaa sadaffaarran isiniif kaa'eeti jira. Sadansaayyuu iddoo tokkotti liinkii description box jala isiniif kaa'ee waan jiruufi liinkiin isiniif kaa'ee gara websaayitii kanaa isin fida. Saniin booda isin maal gootu dhumarra dhuftu jechuudha. Suuta jechuun dhumarra ni dhuftu. Addaanrallee barreeffamaanii wantoota isin fayyadan informationii garaagaraan isiniif kaa'aa dubbistan malee bukkeen darbina baay'een keessan irraa fayyadamuu waan dandeessaniif jechuudha. Saniin booda dhuma kanarratti dhuftaniitu 1 2 3 jedheen gad isiniif tarreessee jira. Kan isinitti tole egaa step by step isiniif tarreessee waan jiruu fi download godhachuutiin ni dandeessu jechuudha. Linkii isaa immoo description box video kana jala barreeffama isaa irra yoo tuqxan argachuutiin ni dandeessu isin jedha. Kana fakkaata jechuudha. Barnoonni har'a isiniif qabadhee dhufe yeroo taanu wanta akkan isiniif qabadhee dhufu barbaadan applicationii kana keessaa illee irra caalaa video sirriitti akkan isiniif hojjedhu yoo barbaadani comment irratti naaf barreessaa. Irratti video kana isiniif hojjedhu ta'a. Yeroo taanu deemnee galagarutti immoo nagaan naaf turaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Bye bye.